Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam isaa kana geessan ana obboleettii keessan nagaa guutuurraa afaan qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaatii. Namoonni chaanala kana faaraa taatan subscribe, like gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa walaa jajjabeessinu isiniin jechuu jaaladha. Namoonni maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin kan na jajjabeessaa turtan galatooma galata guddaa na biraa qabdu ammallee walumaan itti hafuufnu isiniin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufeen jira. Arraa maaliin deebitee dhufte jechuun keessan hin oolu. Yeroo baay'ee wantoota faayidaa namaaf qaba jedhamu akkuma waliif qoodan jechuudha. Wanti kun faayidaa isiniif qaba waan akkasii godhaa akkuma jennee waliif dabarsinu. Wanta miidhaan irraan ga'anis yeroo baay'ee agarree akka nama nagarreetti bira taruu osoo hin taane wanta nu miidhu sana ofii keenya itti miidhamne wayimmoo namni nu bukkee jiru gaaddanyyoonni keenya miidhamanii gaafa miidhaa sana isaan irratti agarre nullee irraa barannee namoonni biraallee wantoota akkasiirraa akka of qusatan taasisuu qabna isiniin jechuu jaaladha. Tole maaliin deebitee dhufte jechuun keessan oolu dheengadda waa'ee Neskaafeerraa dubbataa turre. Neskaafee already ofii kootii miidhamee yookaan waan narra ga'e waan an argeef isiniif qoode har'a ammoo waan kana hin beektu jedhee yaada. Keessa isaa jira baasee isin agarsiisa. Namni wallaaleen jiru namoonni baay'een ni beektu tarkunoo biyya keenyatti qarafaa jedhama. Akka afaan arabaatti immoo darseenii jedhu na fakkaata akka nu biraatti jechuudha. Biyya nani jirutti jechuudha. Waan kana namni hin beekne jira jedhee hin yaadu jechuudha. Gizee ijoollummaa kootii jechuudha ni yaadadha xiqqoo ta'ee jechuudha. Maaziriin gizee barbaree faatumtuu wantoota garaagaraatti faana itti dabalama waan ta'eef maazirii jala hatee fideen alanfadha gurfatti fidee deemee ijoollee faaneeraa jechuudha. Maazirii jala fuudhee inni raanfadhu dhugaa yeroo baay'ee jechuudha. Gaafa alanfattanii namoonni baay'een ni beektu jedhee yaada warroonni illee alanfatanii toonii normaalii duwwaasaa alanfatanii hin beekne jiraachuu danda'u. Yeroo nyaatanu keessatti dhandhama xiqqoo ni qaba hin mi'a garuu baay'ee tokko nama guba. Amma sa'aatii tokko afaan keessan osoo isinirraa hin jedhin jechuudha. Amma daqiiqaa walakkaa baqa already sa'aatii tokko shittaansaa afaan keessan keessaa hin badu. Kana isiniin jechuu maal isiniin jechuu barbaade tanan dhufe har'aa yeroo baay'ee nan argachuudha. Wantoota akkasii gaafa argu zim jechuu hin danda'u. Maaliif namni lama sadi yoo irraa of deebise waan akkasiitirraa ittiin gammada waan ta'eef jechuudha. Amma micayyoon tun maal gootii TikTok irratti ilaaltee jechuudha. Ijoollee baay'een gisee haasa'anii jechuudha. Borcii namarraa balleessa. Isa kana daaktee daakuusaa maankaa shorbaatti dhugan isa tokkoo fi loomii tokkicha walitti cuunfitii dhugi waan jedhamu jechuudha. Dhageeffadhaa dhugaan isiniin jedha obboloota kiyya. Miidiyaa kanarratti akkuma wanti nu fayyadu jiru wanti nu miidhullee baay'ee isaatu jira jechuudha. Kana isin jechuu barbaade jechuudha. Wanti nu miidhullee baay'ee isaatu jira. Isheen sun amma akkuma miidiyaa irra laalte sanatti borcii ofirraa balleessuuf jecha daarseenii kana daaktee maashinaan loomii tokkicha muluu isaatti cuunfitee bishaan itti dabaltee dhugdi. Gaafa duraaddee lama sadi gaafa guyyaa sadaffaa micayyoon dhaabbattoo osoo dalagaa jirtu kufte. Garuu kana hunda isaayyuu ergee dhukkubsattee himte malee osoo dhukkubsatiin dura namni waan isheen taate dhukkubsatte beeke hin jiru jechuudha. Micayyoon tuni silkiidhaan wal beekna online mahaa irratti akka tasaa wal barree walii bilbilaa waliin haasofna jechuudha. Garuu gadi fageenyaan wanta jira miti haasofni nagaa wal gaafatanii fi wanta mistira garaa ofii dabarsanii walitti himan jechuudha. Amma sana bira hin geenye ammas badaa garaa walii hin beeknu osoo natti himtee jirti ta'ee jalqaba osoo hin dhageenin dhorka ture. Hin beeku garuu ani akkasii natti hin himne micayyoon tun osuma dalagaa jirtu osoo mana walawwalaa jiruun kufe jette yeroo sanatti achi kaasanii gaafa mana yaalaa ishee geessanii ishee amma erga of beektee waan goote himti. Doktorri illee beekee gaafatee jira. Ani dhugaa isiniin jechuuf jechuudha. Namni kamiyyuu daa'ima miti. Nuti beekaa taanetti yookaas immoo ni beekna deemnee afaan namaa warra hin beekne kanaanuu waliigallee hojjenna of jijjiirra jennee biyyaa baane. Garuu gaafa dhufnee as geenye ilaalchi keenyallee kan biraa gochi keenyallee kan biraa maaliif garuu maaf akkas taana?
maaf waliin gorsine maaf karaatti waliin deebisne maaf ilaalchan illee gochaan illee isa kalee ittiin manaa baane sana kaayyoo kaleessa baane sana maal taanee daganna mee namni kamiyyuu namni kutaa 2 haga 3 baratee loomii mataa isaatitti asiididha loomii mee cuunfatii foon jiidhaa fidaatii loomiitti naqaan agartanii daqiiqaa takkitti halluu foon sana akka inni itti jijjiiru waan inni taasisu jechuudha maaliif amma foon sana gubu keessa keenyallee yoo seene qaama keenyallee akkasumatti hir'in goree gubaa jechuudha maaliif loomiin wantoota garaagaraa akka baakteeriyaawwan garaagaraa amma fakkeenyaaf salaaxaa gizee hojjettan loomii salaaxaa nama meeqaaf qoodamu loomii gamisni ittiin dhumu maaliif nama guba loomii mataa isaatitti asiididha kana biratti mooyyuu kuniyyuu mooyyuu of keessatti wanta of danda'e qaba nama guba isinin jedhee jiru kanaaf loomiin gaafa walitti dabalamee qaama keenya gadi seenu alaamaan keenya yookaan kaayyoon keenya borcii sana qofa balleessuu osoo hin taane yoo gadi seeni inni keessa kootti dhugu sun ammamni huba yookaas ammaman irraa miidhama jennee maaf hin madaalle dura maaf hin xinxilannu dhugaa rabbii jechuudha maaliif inni borciin nutti baay'ee borcii akkamitti nan balleessa wanti hundumtuu jechuudha miidiyaa kanarratti namarratti ilaalleeti fakkeenya akka abaluun sirbaan morma nama jallisaa jedha Oromoon maaliif akka abaluun ta'uu hin qabnu nuti of taanee jiraachuu qabna sababni borciin nutti dhufuufi nuti akkuma dheengadda kan darbee irratti isiniif hojjedheera jechuudha dubbadheera waa'ee kana jechuudha waan nyaata sa'aatii beelofnetti yookaas immoo yoo fakkeenyaaf sa'aatii namni noormaalii guyyaatti namni nyaata noormaalii ganama sa'aatichaa galgala akka biyya keenyatti kan fayyadamu jechuudha yoo barbaachise maksasii isaa 11tti hin fayyadamu jechuudha garuu akka sanatti argannee miti kan nyaataa jiru nuti jechuudha maaliif yeroo nuti beeloon nurra darbee yookaan gisee sa'aatiitti barbaanne sanatti argannee nurra darbee fayyadamna akkasumas immoo nyaata biyya keenyatti nyaata har'a hojjettan diggaamee amma fakkeenyaaf biddeena normaal kan nyaannu biyya keenyatti biddeena waan ta'eef biddeenni immoo xaafirraa hojjetama xeefirraa kan hojjetamu sun immoo akka duqeeti kana nama hin furdisu beektu namni kamiyyuu jechuudha Itoophiyaawii taatanii namni wallaaltan hin jiru jechuudha inni asii garuu duqeetidha ruuzidha kan daabboo ta'e duqeetirraa hojjetama ruuzidha kana wanti nuti fayyadamnu jechuudha nyaanni sun maal ta'a dhaqee gara biraa dhagna keenya gara biraa osoo hin taane bakka asumatti qollolamee taa jechuudha gara borciitti deemaa jechuudha sun immoo gaafa gara biyya keenya galle ni bada ji'a takka osoo hin guutinidha kan garaagarummaa ofirratti agartanii jechuudha kanaaf miidiyaa irratti agarre jettanii abaluu akkasitti uffata akkasii uffate abaluu mataansaa akkas godhe jenneetoo wannuma argine hundaa wanti tokko wanti nu fayyadu jiraachuu danda'a akkuma wanti nu miidhan jiru jechuudha waan nu miidhu sana xinxaallee ilaaluu qabna wanti nu miidhu suni wanti kun yoo keessa kootti gasseene hagam na miidha yoo kan fuula koos ta'e yoo mataa koos dibadhe hagam na miidha jennee dura ilaaluu qabna wanti sun fakkeenyaaf tilmaamanii ofuma keenya nuti daa'ima miti nama jabaadha waan nu miidhuuf waan nu miina gargar baasnee hin beekna akkamittiin loomii tokko muluu isaa cuunfee isa kanatti dabalee keessa garaa kootti gadi dhuga kun ikko asiida angizee sanatti iyyuu latii ishiin ajjeesne ani dhugaa rabbii jechuudha baay'ee tokko jechuudha maaliif guyyaa tokko lama miti guyyaa 3 dhugde takataata jechuudha guyyaa 3 dhugde mucayyoon sun amma jechuudha maal godhee dhukkuba kaleeti kan ishee irra jechuudha hin gube ana buloo tokko kanaafan isin jedha maaliif wanta kamiyyuu osoo madaaltanii hin laalin waan nama miidhuu fi nama miidhuu dhiisuu isaa osoo hin barin waanuma argitaniif waan namni godheef ittiin fayyadaminaa laalaa waan kamiyyuu jalqaba keessa qaama keessanitti amma kan irraa jechuudha kan gubbaa keessanitti dibattaniyyuu osoo hin madaalin osoo fakkeenyaaf amma wanta fuula dibatamu amma yeroo baay'een hin laalaan wanti na fayyadee jira miidiyaa kanarraa laalee wanti na fayyadee jira wanta fuula dibatan yoo ta'e jalqaba akka koorratti yaalii geggeessa achi ka'ee sadaffaa guyyaa lamatti deebi'a akka koorratti jechuudha miidhaa tokko narraan hin finne yoo ta'e nan laala fuula koorratti wanti narraa fayyadamee normaalii finnisaawwan garaagaraa ofirraa balleesse inni jira sirriidha miidiyaan nama tokko biratti beekumsa ni jira nam tokko immoo follow yookaas YouTube ofii guddifachuuf zim jedhee warri dalagan baay'ee isaaniitu jira akkuma namni gaariin jiru namni badaan hedduu jira kanaaf iyyuu wanta argitan hundasaa faayidaadha
Obboloota koo maal isiniin jechuufan dhufe ani har'aa jechuudha. Maaliif waan nama fayyadu qofa osoo hin taane waan nama miidhullee hoggaa irraa arginu kana irraa wal deebisuu qabna isiniin jechuu barbaade tananii. Mucayyoon sun amma yeroodhaaf amma danda'amaa ta'etti ani kan hundumaa erga hospitaala baatee waan hunda isaa erga darbee natti himte jechuudha. Maaliif yeroon jalqaba sana osoo hoggaashiin akkanan godha waan akkanaa kuni kanaaf nama fayyada jedhanii akkas godhuu jettee naan mari'attee ta'e yookaan gaafattee jirti ta'e maaliif namni tokko jechuudha ilaalchisaa namni dafee ariifatu tokkoo fi namni immoo xiqqoo ishii sa'aatii itti fudhatee wanti sun namiidhamu namiidhu jedhee yaadu ni jira jechuudha. Sila dhowwuu danda'a ture jechuudha gabaabumatti jechuudha. Kanaaf obboloota kiyya waan hundumtuyyuu faayidaa qaba jennee osoo hin madaalin osoo gara keessa keenyatti osoo gara qaama keenyatti finnee ofitti wannoon jedhin duursineetiyyuu wanta sana madaallee ilaaluu qabna. Wantoota akkanaatirraa of eegaa isinii jechuu barbaadetananii wanni hundumtuu gaafa nuti gaafa biyyaa baanu kaayyoon keenya kan biraati gaafa as keenya kaayyoon keenya kan biraata. Maaliif akkas ta'a? Biyyaa gaafa baanu abaluu irratti ilaaleen fuula koo akkas godhaan bakka dirqama mataan kan koo noormaalii waaqayyoon naa kenne alatti akkas fideen akkas godhaan soba. Sinii galee wanti hundumti isaayyuu akkuma noormaalii jalqaba keenyatti osoo jiraannee namarrattis ta'ee waaqarrattis ta'ee jaalatamaa taana. Maaliif? Inni har'a of miidhasku wantoota garaagaraa finnee qaama keenyatti dabalu uumama rabbiin nuu kenne alatti jechuudha. Nuun fayyadu inni amma dachee kanarra jirrutti qofa. Sinii galee jireenyi dachee kanarraa immoo jireenya darabaati. Nama mana kiraa keessa jiraatu jedha. Maaliif guyyaa keessaa ba'u hin beeku waan ta'eef. Kanaaf nutillee guyyaa itti waamamnu waan hin beekneef jireenya darabaa kanaa jennee jireenya keenya isa boru osoo dagachuu baanne. Uumama waaqayyo nama tokko gaafa uumu waan isa barbaachisu hunda isaa guutee kenneef bareedadha. Maaliif waaqayyo bareechee uume waan ta'eef. Uumama rabbiin naa kenne immoo eenyuun olittiyyu nan jaaladhallee kan biraallee dabalachuu hin barbaadu. Maaliif kan waaqayyo naa kenne waan ta'eef. Kanaaf wantoota garaagaraa laallee akka abaluu sana osoo jechuu baanne of taane ofii keenya of jaalannee nuti of taana yoo ta'e namnillee akkasuma karoora nuti irra deemnu sana ni hordofaa jechuudha. Kanaaf wantootumti hundi tasa nu hin sobin tasa karaarra nu hin qabin. Maaliif wanti hundumti isaayyuu amma waaqayyo nu bira jiruuf malee wanti nuti yaalii ofirratti geggeessinu sun guyyaa tokko nu miidhuu danda'a. Kanaaf miidhaawwan akkasirraa of haa baraarru of haa eegnu isin jechuu jaaladha. Agartaniidhumaaf fiddaniitii miidhaa ofirraan hin ga'inaa. Namni akkuma gaarii dubbatu namni badaa dubbatu illee jira waan ta'eef maalla galchee abbaan barbaade itti miidhamaa dhiisu waan garuu maaliif inni sun namni sun akkas godhu sun kaayyoo isaa kan biraatti wayi foloowarii isaa guddifachuu wayi tuwa isaa guddifachuu. Ani waan an barbaadoo argadhe abbaan barbaadetti miidhamte haa miidhamtu warri jedhu baay'ee jira. Kan immoo nama irratti illee waaqa irratti illee jaalatamaa miti. Wanta ofii keessanii maaliif ta'ee otoo jiruuyyuu wanti anaaf ta'e sun nama biraati koo ta'uu dhiisuu danda'a. Yaalii geggeessuun osoo miidhaa iddoo miidhaa guddaa namarraan ga'u hin ga'iin jalqaba yaalii suuta jedha laala madaalaa wanti sun nama sanaaf ta'eedhaaf anaa'oo naa ta'a naan ta'u jedhaati sammuu keessan keessa gaggaragalchaa laala. Kanaaf akka sanan isiniin jedha obboloota kiyyaa har'aaf kanuma isiniif dhaamu dhufe hanga yoona waan na duuka turtaniif galatoomaa. Wantoota akkanaatirraa of deebisaa wal gorsaa wal deebisaa waan nama irratti jaalatamu waan waaqa irratti illee jaalatamu sana walaa barsiisnu walirraallee haa barannu. Maaliif jireenya addunyaa kanarraa jireenya boru keessaa deemnee hin beekne. Kanaaf waan badaa akka hin hojjenne karaa waaqayyootirra walaa qabnu walaa gorfannu santu caaladha. Santu rabbillee nurraa jaalata jechuudha. Akka sanan isiniin jedha laayikii gochuu akkasuma yaada keessan koomentii jalatti naaf qooduu hin dagatinaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii galatoomaa baay'ee.